sagalee koobee tana wallaatu yoo si waamuuna jalaawaata gargaarsaaf gara kee wawwaadhu inturtuu margarranaa deebita dhalootaan jabee okkoluuko golormaatti sammiidhame Yesuus dagachiisaa rakkooko jaba baay'een si wallaaname najiraachise araarri kee najiraachise. Maarqos 10:46 ergasii isaan Yerikoo dhufan. Yeroo Yesuus bartoota isaatiif tuuta sonaan baay'ee wajjin Yerikoodhaa ba'ee adeemuuf jedhetti Barximeewos ilmi Ximeewos namichi jaamaan tokko karaa bukkee taa'ee in kadhataa ture. Yesuus nama biyya Naazreet ta'uu isaa yemmuu dhaga'e iyyee Yesuus ilma Daawit namaari jedhe. Namoonni baay'een calluma jechisiisuudhaaf isa ifatan. Inni garuu ittuma caalchisee iyye ilma Daawit namaari jedhe. Yesuus yemmus dhaabbatee waamaa jedhe. Isaan immoo namicha jaamaa sana waamanii jabaadhuu ka'i si waamaa jedhaniin. Kanaaf inni wayyaa isaa ofirraa darbatee utaalee ka'ee gara Yesuus dhufe. Yesuus maal akkan siif godhu barbaaddaa jedheen. Namichi inni jaamaan immoo deebisee agartuu koo akkanaaf deebiftuu yaa barsiisaa jedheen. Yesuus immoo karaa kee dhaqii amantiin kee si fayyiseera jedhe. Achumaan isa agartuunsaa deebi'ee fi karaatti isa duukaa bu'e jedha. Kutaa kana gubbaatti namicha jaamaa tokko arginaa bartoota Yesuus Kiristoos maal akka isaan jedhan wal faana ilaalla. Yesuus Yerikoo dhufee bartoota isaatii fi namoonni baay'een jechuun namoonni sonaan baay'ee ta'an Yesuusin duukaa in adeemu turanii. Namichi kun maaliin qabu agartuun qabu jaamaadha. Garuu gurri isaa maal innagaa. Kanaaf waca gaafa dhaga'u girgirri gaafa dhaga'u sosochii lafaa gaafa dhaga'u waan hundumaa gaafa dhaga'u maaltu ta'ee jedheetu gaafate. Gaafa akka jedhaa jiruun maalittiin jedhanii Yesuus nama Naazreettu asiin maal ta'aa jira darbaa jira. Namichi immoo gaafa ka'e maal jedhe inni immoo jijjiiree maal jedhe Yesuus ilma Daawit maal godhe namaari jedhe. Meerki bal'ifadha sinume Yesuus ilma Daawit namaari jedha. Namichi kun jaamaadha. Agartuu kan hin qabne diimaa gurraacha abaluu dheeraa abaluu gabaabaa arra bari'eera arra dheera kan hin jenne barri inni jiraate hundinuu halkan kan ture itti dukkanaa kan ture firaaf orma adda baasee kan hin beekne jireenyu hundinuu kan isaa dukkana kan ta'e gaaf keessa gaaf tokko utuma lafanni ta'aa jirutu ilmiin Naazreet Yesuus inni jedhame kun darbuu gaafa dhufu maaltu ta'ee gaafa jedhan Yesuus namicha Naazreetu asiin maal ta'aa jira darbaa jira gaafa ittiin jedhan inni immoo achi baragagee maal jedhee Yesuus ilma Daawit maal godhi namaari maaf jijjiire. Namichi kun agartuu dhabe malee sammuu qaba. Agartuu dhabe malee maddi kun eessa akka ta'e beeka. Sanyiin Yesuus idda Daawitiin keessaa akka ta'e beeka. Macaafni qulqulluun mul'ata boqonnaa 5 gaafa dubbistan maal jedhaa leencichi gosa Yihudaa ilma maali Daawit inni ka'e maal ta'eera mo'eera mallattoo kana torban iyyuu kutee keessa isaa maal gochuu danda'a banuu danda'a. Amarka bal'ifadhaa. Arra eenyu fakkaatee hin beeku agartuun kee banamaa. Innaa namichi kun inni iyyee jedha maal godhe min dubbadhaan min afaan maal godhettan inni iyyee eewutti iyyee bartootatti immoo Yesuusitti iyyee Yesuusitti iyyee Yesuus ilma Daawit maal godhi namaari. Kuni ogummaa guddaa of keessaa qaba. Kan jarritti man ilma Naazreet kan inni waamaa jiru ilma Daawit. Bartooti warri Yesuusin duukaa deemaa turanii maalittiin jedhan gab jedhii callisitti liyyiin barsiisaatteedhan. Namichi garuu maal godhe jedha ittuma caalchisee maal godhe inni iyye jedha. Harka bal'ifadhaa barana inni iyyina hin milkoofna. Harka ol kaafadhaa amantiidhaan nan iyyaa nan milkaa jedha bareechaati. Namni biyya kana keessatti pheenxee maaliif jibba yoo jettan iyya ishee hin dandeenyu jedha. Maal ishee hin dandeenyu iyya ishee hin dandeenyu jedha. Iyya nu iyyinu immoo eenyu dhagaa waaqayyotu dhagaa. Harka bal'ifadhaa annan iyyaa waaqayyoon dhagaa jedha ayyaati. Ennaan
namichi garuu maal godhe jedha ittuma caalchisee maal godhe iyye saboota Yesuus erga darbee dhaabbateetu maal godhaa jedhe waamaa jedhe arrama dorgaan qaba ila darbeera seeta si dhaabatee si waamaa maal godhaa jedhe Yesuus waamaa gaafa jedhu dhaqanii maalitti jedha warreen sana caal jedhan jabaadhuu kai barsiisaan si waamaa jedhan ila nama dorgaan qaba dur waammattee dhabde dur iyyitee dhabde borganama jalqabee garuu itti bilbiltamini namni tokko laa gidduu kana ergaan si dhagee in fudhatte yoo ta'e Waaqayyo akka jedhiin naan jedheera si waamu qophaa'e jedhiin naan jedhe Yesuus ila nama afur ergaa keedha si waamu yeroo dhiyootti ameen jedhiyaati igar maalikko warruma cal jedhe jedhetu dhaqee maal jedhe jabaadhu kai jabaadhu maal ta'i kai maa eenyu si waama barsiisan maal ta'a si waama jedhan namichi kuni zeferest maal godhetan moofa uffateetti waggaa baay'ee kadhatu ofirraa fuudhee maal godhe jedha hin darbate maal amaneeranni akkuma Yesuus waameen akka gartuu saba nama amaneera nana mana waan laasileetiyaanoo se kaba arga gerraafta nama tokko bergaan qaba ela waamicha kasa kana booda iyyuma baatteetti na deemtu jijjiiramteetti adeemta haleluuyaa namna man darqaba lifatta gattee kaata malee rakkina fuuteen kaatu nama sibira tetti sarra argage kaayiti jabaadhuu kaay jedhaati naayima inni ti barbara turte si waama jedhaati naayima argage gurrara kaay heeloo edhaayyaati borgaafa bari'u guyyaaraan tomorrow sini udee bor guyyaaraan nire nama tokkoof isatti waammachaa turtetu si dhaabatee si waama jabaadhuu kaay maal godha si waama namichi wayyaa namni ittiin beeku wayyaa uffatee kadhattuun suufi uffateen baa dhaggeeffadha namni kadhatu suufi uffateen baa yoonni suufi uffate namni kennaafi yooma suufi mana jiraate yoo maal uffatee baa moofaa mini bututaa mini inni garuu bututtuu moofaa gateetu eenyu waamaa jira Yesuus gaafa dhaqu Yesuus bira gaafa ga'u dhaqee maal jedhe Yesuus ilma Daawit maal godhi namaar agartuu qonaa deebisii miti maal la godhi namaar arraba dorgaan qaba akka jettuun jedhe Yesuus araaraan dhimma keenan xumura jedhin jedhe Yesuus by mercy by what or not only by pray not only by worship today the power of mercy umna harara ganama kana dargatun inni jamesi banama arra wantan dubbaddu umna harara jedhen dubbachuu barbaada merka bal fadame umna harara jedha bareechati namichi kun maal jedhe ilma Daawit agartuu kana deebisi moo namaar waasinitim akka baraka kumoofat namni jaamaa yoo dhalat namni naafa yoo dhalat namni lamxaa'e tokko yoo argame namni sun maal jedhama abaarsa waaqa qabaa jedhama yookaan immoo namni kun abbaa yakkee yookaan haadhatu yakkee jennaanitu akkas ta'e jedhameetu shakkama namoonni qaamirratan namoonni guutuu ta'anii dhalanne waldaa kiristiyaanaa keessaa teellaa taa'u maleessa namoota qaama guutuutti hin dabalaman akka seera bara sanaatti kanaaf namichi kun maal jedhe an yakkamaa yoon ta'es sanyiin abbaa koo yakkamaa yoo ta'es maal la godhi namaar merka bal fadame calma cubbus qabaachoo inni isa dhaboon arga badame namaari jedha dabala ammas arga balli fadha Yesuus namaari jedha bareechaati arra jechatti jette kanaan agartuun keessii banama maal la godhi inni Yesuus bira gaafa ga'u Yesuus ilma Daawit maal la godhi namaari jedhe mi of tarka balli fadhaati Yesuus jedha namaari jedha naaf dhiisi jedha innaan Yesuus ilaaleetu maal akkan si godhutu barbaadda amin jennu maal akkan si godhu barbaadda innaan agartuun koo akkanaaf deebistu deebisachuu maachuun fakkeenyaaf deebisachuun kan koodha sirka jira deebisachuu kana dhaqee ko agartuu ko na ban injiniir agartuu ko maal godhe na deebise namichi kun Yesuus uumaa akka ta'e beeka Yesuus irka agartuun akka jiru beeka kansaa agartuun kansaa ta'e
Yesuusin akka jiru waan beeku maal jedhe agartuu ko maal godhe harka bal'ifatta inni ti dhabdi inni harka waaqa jiru ganama kana si deebi'a. The power of mercy umna araara jedhame harka bal'ifatta umna araara jedha bareechaati akka maal jib cubbu jib lam Yesuusin wanti waaqarraa gadi buusu wanti dhufe eeboodhaa fi salaati wanti dhufe akka namni waraanu isa godhe wanti dhufe akka inni bismaaraan mukatti waqaramu godhe inni guddaan maal keenya cubbu keenya. Yesuus araara fiduuf maal ta'e dhiiga isaa dhangalaase yeroo araarri hin taane sana namni waaqan argu waaqayyoos namaaf hin dhaga'u darkness year kan jennu waggaa dukkanaa ture waggaa waaqayyo namaan oode ture waggaa waaqayyo aasaa namarraa dhaabe ture eewu dhalaata gidduu kana waaqayyo aasaa sirraa kan dhaabe kadhannaa kee dhaga'amuu kan dide injilbeenfatta malee deebii kan dhabde misraachoo har'a garuu humna araaraatiin girgiddaan sun jigeera. Calluma jedhame araarri naa ta'eera jedha ayyaati harka bal'ifadha eewun akka ta'e hin beeku duroo jettee kasarte amma garuu araaraan lafa gogaa keessa waasee biqila. Iyyaame humna araaraa dha bareechaati. Qayen waame akka jedhe waaqayyo obboleessi kee eessa jira enna maal jedhe an obboleessa koo nan eegaa jedhe dhiigni obboleessa kee abeel lafa gara kootti maal ta'aa jira iyyaa jira cubbuu kanarraa kan kee ati maal ta'an isaan jooraaf sokkaataa jechuun nama lafattaadhaa galfatu hin qabne nama lafatti boqotu hin qabne nama namni hin taaneef nama lafi hin taaneef taataa jedhe saboota akka jedhe dhaabatee qaye kanaan booda namni na argu hundinuu bakka na ajjeesaa reedha namoota wanti qabattan hundinuu sin hin milkoomne harka mirgaa qabdu taanicha dheereffadhaa ila anafaa waaqayyooti nanaman asi gadi baatee waan itti boossetti milkoofta jedhame araarri humna qaba jedha. Asa namicha jaamaa kana keessa qabxi gurguddaa tokko sitti tokko eewutu darbaa jedhan Yesu namicha Naazreeti innoo eenyu namaare ilma Daawit maal godhe namaare lam gaafa bira ga'u maal jedhe agartuu koo maal laa godhe naaf deebiseet maal beeka namichi kun akka agartuun kan saatee harka isaa keessa jiru beeka. Kiristaanni baay'een keenya kanan beeknu akka waaqayyo fagoodhaa fidee nu gargaaru amma kayaaf utuu amma kaati armee keetiin birrii 500 kennete hin qabayyoo ta'e eenyu eessa barbaadu ollaarraa minire waaqayyo harka garuu jira yoo waan barbaadde arga balfadhame kan koonaa kenni jedha waaqayyoon eenyuun akka ta'e hojiiti barbaadu nagadati barbaadu balbalati barbaadu cubbuudhaan kan cufame cubbuudhaan kan daangeffame cubbuu baabilee cubbuu kaakileeti waan daangeffame har'a namni tokko garuu qulqullaa'ee fuuldurri kee ifaasiita. Macaafni qulqulluun maal jedha warra xiyoon keessa jiraatan keessaayidha cubbuun isaanii waan maal ta'eef isaaniif dhiifameef isaan keessaa namni tokkollee na dhukkuba kan jedhu hin jiru. Maaltu maal ta'eef cubbuun isaanii waan maal ta'eef dhiifameef merka bal'ame cubbuun kun dhiifameera jedha dhukkubina keessan taa'u jedha. Waaqayyo waaqa rakkina namaa kennu miti waaqayyo waaqa dhukkuba namaa laatu miti yakki isaanii waan dhiifameef xiyoon keessa namni jiraatu namni tokkoyyuu maal hin jedhu na dhukkuba hin jedhu. Meeqee baadiyaa lafa dhaltan naqa saawwin dhukkubsattu marfeen waraannattu keessa baay'een daanqoyyuun geessoo jedhan lafi dur facaasanii biqilu amma xaa'u malee hin biqila hin biqilu kun maal abaarsa. Namni dur faarfannaa dhaggeeffata hin qubne amma sirbas faarfannaas walqixxee dhaggeeffata kuni maal abaarsa. Namni dur gooftaa baay'ee jaallatu amma immoo jaalala gooftaarraan adda immoo poolotikaatti dhangala'aa jira kuni maal abaarsa. Har'a garuu Mitiku irra jalqabee namni jirtan kun araara guddaa wayii argattanii si baatu. Merka bal'ifadha yaa waaqayyo araara kee jedha ayyaati araara na ilaali jedha ayyaati nama torbatti xalayyaa wayitu kennaman arge waaqayyo maal jedhe jennaan humna araaraarraa kan kee har'a kan isaaniitu harka isaanii galanaan jedhe waaqayyo. Namichi kun maal jedhe Yesuus ilma Daawit maal godhe nama areede sabooda Yesuus dhaabateetu maal akkan si godhutu barbaadannaan agartuu ko akkati maal gootu na deebistu
cubbuu jechuun waan waaqayyotti hin tolle irra daddarbaa yookaan immoo waan dubbii waaqayyooti mormu gochuu yookaan raawwachuu.